Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amanna. Ameen. Nagaa faraarri jaalalli Kiristoos isiniif haa baay'atu. Maatii Waaqayyoo akkam ooltan, nagaa keessanii akkam yoo nageessanii. Annagaa kooti galata Waaqayyoo. Har'a immoo mata duree kutaa macaafa qulqulluu keessaa mata duree tokko jalatti bifa dubbisaatiin isinii dubbisa. Ergaa dubbii kanaas wajjiniin ilaalla. Ana wajjiniin tura. Mata dureen isaas macaafa Ruut jalatti lafa ati duutettan du'a. Macaafa Ruut boqonnaa 1 lakkoofsa 17. Lafa ati duutettan du'a. Ruut boqonnaa 1 lakkoofsa 17. Kitaaba qulqulluu keessatti jaalala dinqisiisaa jiran keessaa tokko jaalala Ruutii fi Noohimaan gidduu jirudha. Guyyaa namatti hin toltu yeroo hundaa Noohimii dubartiin jedhamtu baqaanii biyya abbaa warraa ishee fi ijoollee dhiiraa lamman ishee qabattee biyya Mohaab jedhamtutti baqatte. Biyya sanatti abbaan warraa irraa du'ee ijoolleen ishee lammanis warra Mohaab keessaa dubartoota Orfaa fi Ruut jedhaman fuudhanii osoo jiranii waamichi Waaqayyoo guyyaansaa hin beekamu waan ta'eef waggaa 10 keessatti ijoolleen Nuuhaamiin lammanuu du'an. Yeroo kana erga Nuuhaamiin abbaa manaa ishees ijoollee dhiiraa lamman ishees dhabdee baay'ee waan gadda cimaa keessa turtee fi biyya ishees irraa baqattee dhuftes gaarii tahuu hubattee biyyatti deebi'uuf kaate. Yeroo biyyatti deebitu garuu ijoollee durbaa lammanii niitolee mucoolee isheetti carraa cufuu hin barbaanne eebbiftee akka isaan biyya isaaniitti hafanii nama biraatti heeruman itti himte. Isaanis gadda guddaadhaan si biraa hin hafnu jedhaniini. Isheenis garuu irra deebitee isaaniin yemmuu akeekkachiiftu ofirraa kan jedhamtu boossee dhungattee biraa deebite. Ruut kan jedhamtu garuu gara gurra isheetti siqxee akkas jettee lafa ati dhaqxu anis nan dhaqa. Lafatti jiraattu nan jiraadha. Sabni kees saba koo ni ta'a. Waaqayyo kees Waaqayyo koo ni ta'a. Lafa ati duutettan anis achitti nan du'a jetteeni. Ejjennoo Ruuxii erga argattee booda Noohimiin Ruuxiin dirqisiisuu hin barbaanne waliin gara biyyaa galanii. Jechi Ruuxii Noohimiiniin jette kun baay'ee cimaadha. Hanga du'aatti si waliinan jira jettee kakaate. Sanarraas darbitee Mo'aabii fi Israa'el addaa fi amantaadhaan isaanillee gara ta'uusii sabni kee saba kooti. Lafa ati awwaalamtettan awwaalamaa jette mirkaneessitee fi kunis jaalala kitaaba qulqulluu keessatti barreeffaman keessaa ajaa'ibsiisaadha. Jaalalli dhugaa gosti biyyi gandi gammachuun yeroo hin daangessu. Jaalalli dhugaa hin moofa'u yeroo hundumaa haaraadha. Namni jaalalaa fi bitaman hundumtuu jaalala gadi akka ta'e ni hubata. Humna hammeenyaa caalaa humni jaalalaa akka injifatus abdii qabna. Qulqulluun Phaawulos lakkii jedhee akkas jedhee luga ergamootaan illee dubbachuu yoon danda'e jaalala yoo hin qabaanne akka meeshaa waca qabu akka sagalee Tsinaatsiliis 1 Qorontos boqonnaa 13 lakkoofsa 1. Amma akka mammaaksa biyyaatti ilmii fi niitiin ilma wal hin jaallatanii jedhama. Hamaat innaa miraat waan jedhamtu jira. Mammaaksi hamaara tokko yeroo baay'ee wal loluu walitti mufatu dhiibbaa haadhaatiinis akka haadha manaa isaa hiikuu kan taasifamus jira.
akkasuma dhiibbaa haadha warraatiin ilmi akka haadha deessuu isaa hin gaafanne godhus jira. Kuni lammanuu sirrii miti. Ruuxii fi Nuuhamaanii irraa yoo barattan garuu seenaan kuni laphee isaanii cabsa. Hammam kan jiraatanuufi. Waaqayyo hammoo kaffaltii qaba. Kaffaltii kanas maaliin beekna yoo jenne hojii gaarii fi amantii ishee kanaafi Waaqayyo Ruuxii nama biyya Mo'aab keessaa ishee badhaaseera. Nuu'aamiin Israa'el erga dhuftee cimtee kaatee jaalala ishee itti fufee reefuu biyyaa bahanii biyyatti deebi'uu waan ta'eef Nuu'aamiin faa waan nyaatan hin qabanu ture. Kanaaf Ruuxii Nuu'aamiin beela oolchuudhaaf maasii keessaa qarmii itti funaanti ture. Yemmuu maasii keessaa qarmii guurtu namni guddaan Bo'eez jedhamu ishee argee ishees jaallatee ni fuudhee ni dabartee fi Nuu'aamiinifis akkasuma Bo'eez nama qabeenya qabu heerumtee barris ni darbee fi qarmii guuraa turte. Garuu isheen horma yookaan warra gosa Israa'el hin taane taatee osoo jirtu lakkoofsi ishee lakkoofsa hidda dhalootaa Gooftaa Iyyasuus Kiristoos keessaa galee fi kanaaf wangeelli keenya inni ulfaatoon yemmuu saaqamu qulqulluun Maatiyos maqaa ishee dhahee akkas jedhe. Bo'eez Ruut irraa Yoobeedin dhalche. Yoobeed Iseeyin dhalche. Iseey Daawitin dhalche. Daawit Salomoonin dhalche. Maatiyos 1:5 jedhee booda Iyyasuus gara hidda Yoosefii fi dubaroo irraa dhalachuu ibsee Yoosefii caqasumaanii isas hiddi latiinsa Israa'elitti gara dhiiraanii waamama waan ta'eef malee inni kan ishee eegu akka ta'e Yoosefii qulqulleettii Maariyaamiin firooma dhiigaa waan qabaniif Kiristoos abbaa malee sanuyyuu durbummaadhaan qulqulleettii dubaroo Maariyaamiin irraa akka dhalate beekamaadha. Egaa ilaalaa kaan warra dubartootaa kaanii osoo maqaan hin dhahamin kan dubartoota afurii qofti maqaan isaanii hidda dhalootaa kana keessatti maaliif dhahame ture? Seenaan isaanii guddaa waan ta'eef malee Waaqayyo kan warra Israa'elotaa qofaaf akka hin taaneef ibsuuf malee. Yemmus maanguddoonni Ruuxiin ni eebbisanis Waaqayyo akka Raaheliin akka Liyaas siif haa godhu jedhani. Ruuxii 4:11. Yaa saba Waaqayyoo maatii yaa maatii Waaqi kan jaalala caalu hin jiru. Namas yoo dhugaamaan jaallanne kan caalu arganna. Jaalala fakkeessoo irraa of haa qusannu. Hiriyaa keenyas haa ta'u maatii keenyas haa ta'u nama kamiinuu faayidaan wal qabsiifnee jaallachuu hin qabnu. Yemmuu sana Waaqayyo ni mul'ata. Waaqayyo jaalala jedhamee barreeffameera. Maaloo kiristaanonni hiriyoota keenya irratti gantuu hin ta'inaa. Hiriyoottan hamitoota hin ta'inaa. Nama yaraa yaadu hin ta'inaa. Duuti isin duuba jirti. Amantaa jaalala qabduun addunyaa haa mo'annu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo nu hundumasaa garboota isaa ijoollee isaa akka yaadatu fedhaaf jaalalaa Waaqayyo nuuf haa ta'u. Ergaan guyyaa har'aa macaafa kana jalatti kana fakkaata. Wanta guddaas irraa barannee irraa hubannee akka darbinu abdii guddaan qaba. Jaalalli hundumaa dursaa, jaalalli mo'aadha, jaalalli jireenya, jaalalli mirkaa'ina, jaalalli jireenya seesamii nama dhaalchisti. Dhugaadhaan wal jaallachuun, dhugaan deddeebi'uun, amantaatti jiraachuun cimuun jireenya ishee bara bara akka nuu kennu warreen amannu, warreen itti amanne, warreen beeknu hin beekna. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya gargaare. Akka itti jiraannee gofoo jireenyaa ishee bara bara ishee samii akka dhaallu fedhaaf jaalala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Waaqayyo amma onaatti nu gorsee nu barsiisee maqaa Waaqayyoo Abbaa, maqaa Waaqayyoo Ilmaa, maqaa Waaqayyoo Hafuura Qulqulluu kan eebbifamee fi kan galatoome nuuf haa ta'u. Yeroo eebbifamaa qabaadhaa. Maatii Waaqayyoo eebbifamaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyoof galanni haa ta'u hanga bara baraatti. Amiin.